tasgabbaa iskrool gochuudhaaf hin ariifatini. Mucattiin bilbila erga sii kennite booda yookiin bilbila hiriyoota ishiirraa bu'aa bayii hedduu baateetiin irraa fuutee qilee buutee kortee fuutee yeroo ati bilbiltuu bilbila si'eedhaa kaasuu diddan maaliif akka dabeetaa? Because milkaa'aa waan hin taaneef kutaaraa wayii waa ati taateef eenyutu kutaaraa waliin ta'uu barbaada? Eenyutu nama kaayyoo hin qabne waliin ta'uu barbaada maa? Osoo ati maallaqa qabaatteeti miti bilbila kan ta'e osoo ati milkaa'aa taateeti miti bilbila si'eedhaa kaasuu diduu miti. Teekstii sii deebisuu diduu miti jechaadha. Ofii siisootti ofii barbaaddee bakka ati jirtu jecha akka gaaddidduu si faana deemti. Osoo ati milkaa'aa taateeti osoo ishiin didde haati isiitiif abbaan isii obboleewwan isii harkaaf luka qabanii si fidanii sii kennan. Eenyutu nama dadhabaa barbaadama? Kan fakkiin taalmi bu'aa eenyullee nama dadhabaa barbaadu. Ati sooshaal miidiyaadhaan tafantalachiikii bareedduu wayii ilaalaatiin koomeentii barreessaa oolaatti. Intalli bareedduun sun garuu dhiira dadhabaa akka kan keetii kan yeroo isaa sooshaal miidiyaarra gubuun barbaaddu. Dhiirri cimaan ammoo intala sooshaal miidiyaa irratti qaama isii mirmirsaa ooltuu hin barbaadu. Sigalee dhiirri cimaan dhiirri jabaan jecha intala kabajaa isii eeggattu barbaada malee intala kutaaraa mudhii isii handhuura isii sooshaal miidiyaarra baastuun fedhu. Sigalee intalli cimtuun ammoo dhiira akkasii barbaadu. Intalli cimtuun dhiira cimaa barbaadu. Dhiira onnata qabu wayii, dhiira ilaal milkaa'aa wayii, dhiira kutataa barbaadu. Saniif ka bilbila si'eedhaa kaasuu jaattu. Osoo ati milkoofteeti haatiiniif abbaan isii harkaaf miila isii qabanii isii fidanii isii kennan. Kanaaf please man milkaa'uu tattaafa. Haroonni akka itti sii himuun kutaaraa waan taateef siin galuun.